السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردوكسوته أكم جرتو سننجرا نجيني كوسن الجابات يجا ميدا نياتو يجين دلقنا كمار جتان إني كن دنيتشالا نموتها إني كن كل بدي ما رجسولا أما إنسان كنين كم كون كم كوبي فتيني أستمو على كنتي ما شاء الله كوبي فتي جرا نموتها على كنتي مراد جرا جسولا kanatti haala kanatti hedduu bareedaa kanatti qopheeffadhee jira. Kun immoo lukkuu jechuudha. Dujaaja isa jedhamu san jechuudha qopheeffadhee jira haala kanatti. Kun immoo boorata. Kunillee boorata. Kun boorata mushakkala jechuudha. Kamuu maalii hundi isaa of keessaa qaba. Ijoolleen biyya arabaa jirta. Kun filfila sooti jechuudha. Kun immoo kurkuma yookiin hirdaa isa jedhamudha. Kun qullubbiidha. Kun salsaadha. Kuni soogid kalas amma isa jaayiza goone kan ammoo gara zayitiitti bismillah haala kanaan zayita keenya jechuudha mashallah haala kanatti jechuudha inna akkanatti haala kanaan zayitatti xabbaqna hanga xumura zayita xabbaqne kaane walitti deebina mashallah amma kushna isa kushana keessa jira jechuudha kan dijaaja jechuudha masala keenya hanga inni nuuf diimatutti haala gaariitti hammasna biyaansi warri distii adiitti fayyadamtan daqiiqaa 15 hanga 20 sin gaafachuu danda'a garuu waan distiitti fayyadamu gidduudhaatti fudhachuudha isa kanatti daqiiqaa 10 qofa sin barbaachisa lukkuun keessan jechuudha mashallah asitti immoo haala kanatti kunoo baxaaxisni keenya nuuf xabbatamaa jira zayitatti ni mul'ata hedduu namatti tola nyaata hedduu namatti mi'aawuleedha dhangaan isaallee kanaafi dalagadhaa haa nyaannu nyaata hedduu mi'aadhaa isiniin jedha akkasi kana fakkaata inshallah immoo haala kanatti lukkuu keenya itti naqannee jirra amma lukkuu kanaafi boorata keenyatti naqanna inni kun booraanni kun kan dura isin jedhe kan argisaa jirtudha inni kun jechuudha boorata fakkaata